Maakiyaan baafadheen fee jette. Isuma giiftii kanayyuu wallaahi doktora Silinatoo fi malee namni tokko namni beeke tokko hin jiru. An baafachuu anuma toofi melaa. Sii galee malee jarri Oromoon tokko namni irratti bareessa baafateeru tokko hin jiru. Ani immoo ati namni jaartii ofiiti biyya ofiiti irratti hin duune dayyuusaa baga kokkee qabde rakkoo anamma si deeggara asirratti abbaan fire dhugaa haa jibbu baxaamitti si adannaqe wallaahi si deeggarallee. Namitti kaleessa rabbi jedhi istoriin akaadhu siin jedhaa turte arra fammalteetiin sin beeku jechuun dogoggora kun. TikTokii ni miti sila isimayyuu haa gootee bakka jirtu geessitee itti ulfeessuu qabda tureeyyu kun waan kanuma jetteeni garatti guutuu qabda tureeyyu osoo sii danda'a. Oromoon jarra amma wajjiniin jiran kunis dhugaa jiru uwwaalan. Dhugaa jiru uwwaalaniiti isiidhaaf falmaa jiru. Yeroo sanaan ammoo na jabeessaa jira jechuudha. Osoo akka kan kee kanatti dhugaa jiru dubbatanii isiin soba dhiiftee dhugaa jiru lafa keesse andamtaa giiftii sirraa wannan fudhadhu itti dabalee nuuna kennaafi isiin nama taate dalagattee objijjiitti taanaani. Amma yoo isin amante giiftiin lafa jira hin kennitaafi isin araarsu. Giiftiin lafa jira. Maallaqatti jijjiiree kennaaf maallaqan kennaafi. Isin araarsure. Ilaala amma illi kiinatti qabattee jirti. Dheengadda miira keessa nagalchitee jirti. Tiitokii kiyya yoo naa deebiste nan kennaafi. Jannummaa kiyyaan tiitokii kiyya harkaa fudhadheen dhufee jette. Marraa sadii immoo darbeeti iimela keessa seenuu hin danda'an. Iimela keessaa ba'een jira. Kayru ati amma laal lama wannoon jedhin ka. TikTokii eega kenniteef irsamu dagadhu. Kennaan kennaadha. Namni TikTokiin kennaa miti doktor wanni sii galuu qaba walirratti. Kennaa miti. Ergisa. Saanuu erga ergisattee kaatee maallaqan sii kennaa jette. Maallaqa sana naan kennine. Maallaqa sana naan kennine natti deebitees immoo naa dhiisii naan hin jenne. Sii kenneera wannan yeroo baaraaliin mana sii ba'u jammaru achumaan bilookiin of jalaa na geggeessite siinii. Jechaan wallaahi sii hin kenna jedhee osoo ka jiraadhe ta'etii wannan gaafadhi tokko hin jiru. Akkana yoo gootanoo ishii yoo ati isiin kunillee ijoollee daa'immanii isin araarsinee warratti dawwalattanii wal fuutanii walumaan guddattanoo. Sun bareedaadha gaa sana jennaan warra harkaa qaban sun jaratu gorsee as erguu jira beektaa. Amma erga farmaqste immoo keeruu dhumti maali jedhaa jirti beektaa. Sichi dhuftee jennaanis naan hin bultu beeki. Waa innaan buluun siin jedhu. Yoo harka yoo fuutanii natti ergitanii bakka hin jedhetti ergitanii rakkoo tokko qabu. Achitti immoo amanee sagaleedhaa isiidhaan deebisu. Eessa jirtaati? Oomaaniin jira. Suudirraa oomaan dhaquun hin danda'ama ree? Hin danda'ama yee. Yoo isin oomaan dhufte hin araaramtaa? Nan araarama yee nan araarama. Achumatti yoo dalaydee qeerroma fa'aa bira teettiin atillee dalaydee birrii biyyatti ergattanii waa bitattanoo mana fa'aa ijaarratta. An kanatti hin galu doktor kanatti hin galu. Laal amma qeerroo bira teesse naan araaramtee jenna naman dhaqu biratti naman fedhe biratti bakka hin kaadhetti yoo isin naan araaramti ta'e karaan kiyya banaadha. Eshi qeerroo biran ta'u? Hin ta'u bar qeerroon harkaa fuudhee dubbachuu jira bar qeerroon ofii harkaa fuudhee dubbachuu jira bar. Ati qeerroo hin shakkite? Nin shakka gaa'ee nin shakka maal ilma dhiiraatiimi. Amma yoo dubartii biratti na argitan laal dubartii biratti yoo na argitan rakkoo tokko hin qabu sun. Eshi. Amma furmaanni maali ree maali jetta keeruu kiyyaati? Maal irratti walii galtame maal irratti araaramtan? Isin araarta wallah. Iyya Allah. We will try. Amma namitti illee namni intala olii gadi ofuu harkisuu barate namni homa itti himaa garuu nagaa caala. Ani mootu atillee bakka amma namni baay'een Oromoon si barate isillee Oromoon baratanii moor osoo wal jaalattanii wal fuutaniitiin waliin
jireenya keessa naga tokko hin gaafatan jedhee yaada Mucaan osoo jaallattu jaruma jedhaa jira bar. Mucaan Eh? jaallattu mucaan fedhu jette jedhaa jiru malee an sagalee siirraa iyyuu hin dhageenye suma jarri jedhaa jiran malee. Sii galee mucaan jaalatu jedhani yar mucaan isa barbaadaan jirtu kan jedhu tokko siirraa hin dhageenye. Jaalalan barbaadu kan isiin jette immoo jaalaluma dhiiraa maammadoon barbaadu yoo jette ka ta'e immoo duraanuu na jaallataa turte sagaleen siin jira jechuudha. Yoo isiin kana gowwoomsitee na wajjiniin jiraataa turte ta'es immoo ani gowwoomseen tiktokii kiyyaa fi maallaqa sii fudhadha jechuudha. Wal gowwoomsuun rakkoo tokko hin qabu. qeerroon isin mucaan jaalatu jedhe Sila gastii jalaa jala dhaqeen ture. Mm. Mucaa hin barbaadu, tiktokii hin barbaadu, maallaqas hin barbaadu jedhaa jirti. maal barbaaddere Hin beekne egaa waan jarri barbaadu sagalee siiti kun. qeerroo fi quuftuu keessa namni jala jirtan hawwii qeerroo quuftuu Laa waadaawwan sii galu doktora Asli siin kabajallee. Yoo tiktokii naa deebifte giiftii siinan kennaaf. An jaalalatti yoo siin feetes yoo siin dhiiftes rakkoo tokko hin qabu sun. laa anamma dhugaadhame anamma na fakkeenyaaf maal sira beektaa anamma tiktookii duraan niyyattee isii kenniteef Niyyaan hin dhugaa. Niyyaawwan laal osoo na niyyattee dhageeffadhu kenneefi na dhageeffadhu dhugaan ilma waaqate dhageeffadhu ka'e anamma tiktookii duraan gaafa rakkina kenniteefi namni ittiin baratee deebisii fi si haa deebitu sin hin jedhu hin fakkaatullee namni waan haqqise hin arraabusi hin beektaa feetu duraan ergisiifillee tiktookii na haa deebiftuuf hin bare na haa deebiftuun hin bareedu dhugaan ati qabdu maalinni sihii jaalallee isii ganama janajjanaa irratti barattee fammasnaan feemasoota wal barannaan si waakkatu wallaahi dhugaa qabda abbaan fedhe na hayyibu dhugaan ati qabdu si waakkachuu sani keeyruun kun eenyu jechuun በጣም ስህተት ነው ዶጎጎረ kun dhugaa qabdallee hin miidhamte bakka kanatti nuti hundi keenya jaartii qabna si gala miti kun dhugaa ati qabdu tiktookii yoo duraan ergifteef illee amma namni ittiin barate isillee nama ittiin baratte jaala namallee ittiin argatte ittiin tarazaqamte haayaa nyaatullee baatu atillee fudhattu atillee fudhatte ifaaja irraa qabdaa noo maatar ati isillee anaa tokkuma rakkoo miti tiktaakii fi deebisuu osoo hin taane dhugaa ati qabdu kanatti waakkachuu isii amansiifnee walitti isin araarsine walitti yoo isin fuune na amani wallaahi hin milkooftan kisaarata kan qabda nama isillee namni si barate isillee namni barate aboo kadiiri fi roozan guddaan sunuyyuu miidiyaa kana miidha takkaan dhaabaa jirtanii biyaansi qeerroma kana fa'a irraayyuu dawaa beerarraa wannoo balleessu kaawwiin gurgurtu kanniin barattanii akkaataa itti godhan yookiin isaanirraa akkaan fudhatanii qoodamtanii jechuun tirfii wayii irratti farqii isinii assaayitii godhanii suuqii wayii osoo banattanii beeksifattanii mana namaa isillee dalaguu osoo hin taane atillee osoo dalaga araba dalaguu hin taane jiraachuu dandeettan jireenya keessan oofachuu dandeettan wallaa kama dhugaa jireenya keessan fuulurraa tasgabbiyyoo walitti dabalamtan ila beeki birrii qabaachuun faayidaan qabu hin dhuma nama yoo qabaatte birrii yoo dhabdellee sigalee miti fuulli keessan durri carraan keessan baay'eedha sigalee karaa kanaan laali yoo danda'ame atillee daa'ima gana lafaa ol guddatu isillee daa'ima reef lafaa dhuftu isin hunduu ilmaan kenna amma anaaf qeerrolleen qeerroo umrii isaan beeku namni dabana kanaa umriin dhoyfata anama isin lamaanuu isin dhaluu danda'u ijoollee akka teessanii qaba anama mucaa si ga'u qaba wallaahi mucattiin tiyyallee isin qixxema isin galee miti jesti isin obbolaa kiyya xixiqqaa ilman kiyya tan malee hiriyyaa kiyyaa miti ani isin wannoo jechuun barbaadu ajandaaf jecha carraa keessan hooyye yookiin gama kee gore yookiin gama isii gore isin wannoo jechuun barbaadu hiree keessan ka fuula duraan laalutti jiran si galee miti karaa kanaan tasgabboofte intalallee as finne sillee qabne warra keessanitti dawwallee isin araarsine niitii abbaan bakka fedhe kaata nama feete walitti isin fuune jaarsaaf jaartii taatanii yoo waliin jiraattan waliin dalagattan hoo maal jetta keeru Taasul rakkoo tokko hin qabu. Ana araarama waan minaan jedhe hin didula.
Naafta. ati duraanuu isii si gatee deeme malee hin jaalattaami. Nan jaaladhe. Bareeda galatoome ulfaadhu ka abbaa intalaati irraa eeyna. Qeerroo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam. بالدليم سيور أرسيسن كم أقروني كم هي سنو اتمتى. Yaa boo sokkituu duraanuu yoo mana namaa dhufte hin deebisanii jaartii namaa ta'u sokkitee dhufte deebisu. أما أنا وما قلت جري ولي قلت أنا وني إلى تلين جيرو. بك إني وربعت جيسو في الندا أنا والله رجال بترافي يوم توني دائما. وان صورت كويس أنا هنجن ولي ركض أنا تبيكا. يباسي أموركو براكي سجلت وانتف أتلي كيرو يتندور تني يوم ولي قلتني ولي جولام تنا وني نركز وتكلي وان نجري فرقكم كابو قارو نمسجون قرصي سارة كيرو. متيوني سيمتى جت درت اللي أني رجادا إسحاول بيننا أكمل نمي ولين تبنا ولين ترى تبتها ترى وأنا ترى لا ولين انتبه أول جالة ليدا وأنا شين جدا سوي بيكا رجع جرامي كرو ستوري ثاني باك جراوند رواني مچان فيديو بعده إيشي كنا فكم أما زين جولة ديتا في رامي تما بس ولين تبع وكنا تبع دمله وأنا دانكابو وأنا أفان شيء تبي دوغان استي درستي جرا لما انتو بيك مالي ان رامبيكو يو دوغان لي وجارتن انا ركو تكن كبو يارا ولي قلتن تانا بكشين بكاتي فيدي سيجي سوران داني باباكي غرو نتي درت يا سويني بريسن اسيتون كني هادا سيدالتي غني بنانا بيتتو جني كدن بيتا كيرو هادو هادو ميسدال دي سيدالتي سني كني اسيتون كني ها بنان بيتتو هاتي جني كدا چاتوري كيرو لين بودا ميرا كيسا باي سيني باي نمون نمو اجندا داف جرا اجندا كو تاجرا دوغا ربي دبتو داف منتينو يفتو اجندا تين كو چودا كايسان تجراني كنا في سلالا غاو متسو قباني سيتني بريدا جچو برباديت اما كايون دي كيرو ديبو ما ورا ما جالت تيرمو تبرا يتي مچتي اني والله كان رامبيكو اني بك دلك يا جرا جدي أنا كنالين جافنة. إسين كورك كله سكال كلا تيري وابدي ماتاني تيون يدرتي يوم مجولة بالبلور رفاجر تنانجاني. إسين رفاجر تي. أكاس نانجا نما نبكر لغا جا إسين رفاجر تنانجا تجولة بالبلور فينا. أما تذكر ما يباي ثلاثة قط فرمان ماري ترى فرمان نزار كده تلي سبري جرت. جارتي نما منا قلفته. نولة قابرا دعوة عن سيد قرره. أما جارتي نما توكيته تنزبير رفتاو أرجينا ركا كذا فرامني نامتي نزين صداقي يجلا بده أشين عرب يجلا بده أما سيه عرفاتي ماكي مباركي ماما بياني ياك غرغودا لما دلايدان توكو جارتي نما وبرتي أولتان لما دلايدو من عرباتي حتى كراكا ما سيرتي يو إذن كابتا إذن عمري قوتو إلامو ملايو سو إذن كاسدن ركون كابوسانا نجيلي كاما سيرالي كجمع كميو أمريدي ما عندي مشكلة جسون. سوني ركو تكن كابوساني أني مشاهد أنا سو تايل مولي ولا ركوا واتني أنا وين بيك أحسني. جالنا متين مولي ولا ركوا سو كوا تنين بيك واني واني بين نكيسين قال تجاري ولا جالنا سرقيا جاي بعد كاسين نتسان كرو اتفودا يوم بعد ما عندي مشكلة. غيرو ميديا كنا رابوا والله ميديا كنا رابوا كيرو غاري ميتي. media ma izinile rutani tuma tin jartin telle wa me jaratin taltani ma wa jara ko ware rabari matiyu ya ki wallahi mujattin charki katte fi gu warbati matani kate male na kanu tisheti beta argedet bi poiti ya ki madri ma la kasin tajan izin gare engada mo ya tamnan wajezu male yetaga birni ke tamjam baba tama ofina jesire سن أنا في اللي قافينا أبو سيلا جرد كيرو مكان عنو ولي قلت بك أجندا ولا جرات التسا على كل لا جبا قدي جالة تنجراني وجولن دين كثيفة مو قبل بر
Feemasoota guutuu wali qabdee Oromoo nama kuma 30 hoolota goote ijoolleen. Akkuma hoolaa yennaan jaluma yaa'u. Wallahi dhugaadha. Ani baguma guyyaa sadiitii wajjin hirriba rambuliin gaaf durallee daqiiqaa 5 dubbadhe. Dheengadallee geemii waa takka hin dubbanne akka nama tokkootitti eega namni kun hundi boo'ee boochise mucayyoon tun bakka dhuguma rakkattu ta'uun ooltu jedhee waan qabu kenne tare allaqe. Akkuma nama kamuu namni yoo rakkadhe jedhullee yoo gammade jedhullee bira dhaabbate. Warri gamasii gaman akkuma natti qabdan argaa jirtan. Gaaf durallee sekendii 5 qofa ol seenee dubbadhe. Sanuu haasofni kiyya hin hadhaa nama baay'eetu natti zannii bade. Dheengadallee akkuma nama kamiituuttis ximbis hin jenne akkuma yoo gammachuu nama bira dhaqan yeroo rakkoolee nama bira dhaqan dhaqee waan keessaa qabu kennee tare allaqe. Waan kana keessatti wanni si miidhan jira kairu argitee ilaalcha haasawa keessatti inbox illee ilaalte waan waliin jenne. Kairu. Laaleen jira yoo arge hin baafne ayyaani nama qalqallee miti wallahi nama qalqallee miti wannan gadi yaase ijoollee jala fiigaa jiran. Eshi. Jala si jana januudhaaf jala fiigaa hin poostii barreessan. Ati kafee matoota keessaa maaliif sagalee kiyya qofa baafte kakkaawwanii man baate waasi erganii keessa. Laa bakka itti haare maan ni beektaa bakka siin abbaa koo siin jette sanatti ni ji xiqqoo si haare. Maara koo qaba abbaa koo naan jette warri isira guguddaatu warri jaartiin haa ta'uu danda'uyyuu meeqa abbaa koo naan jaa. Si goyoonfattee leenca xiqqaa fuutee jedheetanii yaa'aare malee gizee sana. Awwaa biraatiin wallahi san dhugaa jette mee giftii fudhattee irraa kenni wallahi dhugaa jette waan san hidha goofte leenca harkaa fuute wallahi. Garaan araafte. An miskiina war namni akkanaa miskiin hin jiru wallahi. Ammallee ani isii qofa osoo hin taane kayrii natti ergite kayrii walitti saayibooman intala xiyyan natti hima dhufee waa'ee isii kana. Geemii qabattee maal jette. Hin agarree inboxii isii ilaalleeti. Leenkee tokko malee hin jiru bar. Ayyee rakkoon qabu. Mucattii biyyaa walii dawwalan. Isaan hin agarre sagalee. Bagumaan argini. Amma maaltu furmaata jettarree asri? Furmaanni jiru amma takkaan walitti araarsu takkaan walitti fuudhu. Yoo mucattiin yaa heerumaa qabaatte kayruun haa fuudhu. Ana garumaa waliin dhaabbadha takka jedha. Yoo niyyaa heerumaa hin qabaanne namni jaalallee miti jaarsaaf jaarsunuu wallole araaramaa haa araaramanii itti balleessitee dhuftee dhiifama haa gaafattu. Ani ijoollee soddaa kiyyaa akka heeruu miti ijoolleen jimmaa hundi isaaniitu waan an jira hin jedhan akka bajanii soddaan sodaadha birrii isii hin deebisaa mucayyoo isiin dhuftee dhiifama qaba. Amma jechuun isii osoo hin taane haadha isii sanii hin ergaaf. Amma wanni ajaa'iba bare asli eenyutu eenyuun bulchaa ma bar gaafa sanoo eenyuun bulcha. Eenyuun bulchaa? Yoo dhiifama gaafatu baatte dhuftee jaarsa isii kan itti balleesse dhiifama gaafatu baatte qilee haaseen duuba maali? Dhaggeeffadhu asii ergan harkaa baateeti mucaan kun miidiyaa kana irratti akkana ta'uunsi yeroo na wajjin hin jirtu darasaa salaatan dhiiftu namaan waan jettu. Maan qaraasisiin ati gaafsi bira jirtu? Maan qaraasisi? Markasa keessa turte diddee yeroodhuma miidiyaa kana ajandaa miidiyaa kana argattee olii gaffiiguu jammarte. Qeerroo ati maal jetta yaadni mucayyoo maanni si bira galti? Wallahi yani asli waan kana baay'ee nama ulfaata jedhu ani wanni mucayyoon bataamitti warra harka qalleeyyii warra rakkataa irraa kan isheen baate beekta. Warra harka qalleeyyii warra rakkataa irraa baate beekta. Hundi kennaa warra rakkataa irraa baane kun sababan ta'u amala maaltu amala isii balleessere akka ilmoo miskiinatti mataa qaqqabattee ummanni jaalatee si gargaara iqaamaa si tolchiifne yaa'ani jira ummanni kararra matarra baata namitti matarratti ol baateen udaanaa jirti atuu guyyaa meeqa jaarti filmoo ta'e jidduu kaatee fiidee ufajjeessa jette soba ufajjeessa jetteen isiin kayoo kana sin jettan sun. Ummataa miti anuu rakkadhe ummanni dhiise miidiyaa irraa argaa manattuu rakkadhee jira.
Mana maal kiyoo godhu kana mee uummanummaan kun maal godhuu fi dhabe intaloo tana siin jira bar gantuu tana. Ani waan biraa an jenne wanni mucayyoo tana. Ana jedha kan waan sodaanne nuti akka sabaatitti namitti tana maal godhuu fi dhabnee dhaba. Wanni siin nu gaafatte dura dhabe maaltu jira? Wanni irraa hambifame takka hin jiru. Wanni hambifatan takka hin jiru. Akka sabaatti waan Wanni harkaa fi mataa hidhattee daqiiqaa dhufa ajjeesa jettuu maaltu jira ree? iyyitaa fudhachuuf malee wanni biraan jiru baabaa suni maa beekamaadha. Namni nafsee ofii akka laayyee gadhiisaa maa. Anaafsi caala nafsee ofii jaalatti baabaa. Tiqaldaallee. Amma egereen isii maal inni ree? Mucattii waan qabatan namaan galu wannummaan garri isii qabatan namaan beeku. Awunis achinaat awun leelaanaat wala leelaanaat. Wannummaan gara akkan godhan dareeti yoo akkanuma woosawwasee shayxaanni akka carraa hooqii keetirraa biliquuf goota hin hidhamtaa hin beeytami ati dhaabna dalagaa deemte anatu biisitee dalagaati yaabdete malee haala dalagaa akka dalagaa geessu jedhan maal godhama dalagaa erguufi dalagaa erga'e yoo iqaamaa minaamini jettan sun hafe jechuu jaarsee fudhatu gola olii galanii yoo jaarsee fudhate yoo jaarsee fudhannee dalagaa ergaa maal godhan maaliif mucattii bakka jaarsa keetii mucaa jaalle keetii walitti araarsina jetteeni warra bilbilee yoo nikaa goone fumaara koo qabaasu masilaa waadhaaf abbaan isii warra tiktaay kana sheeka tokko tiktaay kanarraa fidde ma wannoo haa godhatu warri haa wakkalatu yoo nikaa goone fo ana ma andi mushkila an barin deggasaa fi jedhee arabare asli sargii bareedaa gaafa dhugaadee niin araarsina nu beellam yookiin irraa fixxee walitti deebina rakkoo takkan qabu ajja isan ati ga'ufumoo osoo ofii dubbistee dhalasiranyaa ani bataam xiqqaa mooteerti sammuu isii wajjin haasa'uu hin danda'u wallaahi ulfaatti baay'ee maaliif ulfaatti namni yoo as dhaga'e kaa nama waa dhaga'uu fixirratti yoo jiru keessa hin jiru qeeroo dhadhaa'ee nama dhageettu lafarratti illee masmaan xixiidha baaba wallaahi amiin jennee bulaa jirra wallaahi amiin jennee bulaa jirra lamini nu bira mana keenya jiru isin asuma irraati mana keessatti illee amiin jennee bulama allaa gaafii goota ammaani akka ishee ta'uun gaarii miti mucaan yoo dhugumatti fedha ishee qabaate walii gala yoo kaani ammoo akka isheetti faayidaa siin qabu haadha ishee sanii atillee haadha qabda waan siisani haadha ishee sanii erge haati ishee isiirayyuu akkam buune haati ishee buna membariitaa jechuu barbaadan akka Kayru ati nama mucaa lafaa guddataa jiru daa'ima namoonni tokko si doongorsu bakka akkana haa gootu ayyee nuti mucaa nama 13,000 kadhanii kadhanna hin kadhaan dhuftee kama dhugaa isinitti hima mucattiin Kayruutti hin balleessitee dhuftee dhiifama haa gaafattu feetutti haa ergutu feetu haa dhiiftu birri akka inni haadha ergu hin godhu. bareedaan leesseranyaan rakkoon qaban Fidi deemi. Dalagattee ofeete iqaama miti xiyyaara haa bitattu birri Oromoo walitti qabde haadha isiitti haa ergamu. Maa itti Kayru ati? Kayru. Jedhamuu tokko hin qabu. Ana akkasii waliin barbaade tokko. Dhuftee Kayru dhiifama haa gaafattu yoo barbaade itti haa heerumtu yoo feete haa dhiiftu iqaama miti yoo barbaade deemtee dalagattee akkuma nama kamii xiyyaara haa bitattu birriin immootu haadha isii miskiina biyya jirtu sani haa ergamu. Haalleqqe daqqaqe dhugaan kana akka dhugaatti dhugaan kana wallahi itti balleessite Kayru itti balleessite wallahi jaartiin ta'e osoo sitti nimiin gabbaatee simbee koosiin jette jaalalleen ta'e gabbaatee haftaamii wajjin tarte yookiin magaalaa keessa deemte alaaqimii osiin jette hin sammaali koiraasen taa xafaallee yookiin isii balleessite yookiin uu balleessite bar mucaan dhugaa qaba bar amantiin ta'ennallee hin dhoggiti namni biyya ufiitiif jaartii ufiitiif hin duune dayyuusa ለሀገርና ለምስቱ ያልሞተ ሰው ከአዛበት ይበር አመንቲ ማጅራ ሼክ አባ ፈተኒ ጋፈዳ ምስትና ርስት ድርድር የለም ጀተ ያማር ሲገለ ማን የተለ አመዶ አንም ጨዮ ያም የታ
tarkaanfiin kayruu furate sirri. Anillee hima godha kana. Atis hima goota osoo jaartiin teessiin hin maratin gabbaatee hin beekoo siin jette yookiin uu balleessita yookiin isii balleessita yookiin nama isii wajjin jiru balleessita. Oma atis gootu anis godhu namni biraa namni as nu laalu kun hundi godhu godhe kayruu tarkaanfii sirrii fudhate. Si galee miti. Ene daggifallo kophaa kiyya deeggara yoo deeggaruu baattanillee. Ani waan akkanaa hin deeggara. Dhiira dayyuusa jibba malee an dhiira dhugaa hin jaaladha. Mucattiin itti balleessite hin waakkattee jiraa isa awwaalte feemasii taanan ummata wal barannaan isa awwaalte. Isa masalaalii godhatteetiniin ummatatti achi baate. Si galee miti. Dhuftee dhiifama haa gaafattu akkaawuntii harmee isii haa fiddu birrii dheengadda geemii taphatte haadha isiitti erginaa jechuudha. Yoo feete iqaama miti xiyyaara bitatu deemtee dalagattee fayyaa qabda. Wallahi asli amma takkana ittamallee intalti tanumaa nama ishee namarraa fudhatu miti yaaki. Akkana baalqi bataam ariifnu. Garuu wani daraq nagar naati. Akkam goona. Doktor salaam alaikum. Waalaikum salaam. Akkam nagaa. Fayyaa. Mucayyoon kun maqaadhuma moggaasuma maqaa ishee irraa kaaseeti akkumatti moggaafatte sanarraa kaaftee gaafa tilmaamtu nama waan ati jettu kanas dhageessuu miti. Annaman gabbaruu annaman kadhadhu fudhadhuun fudhattaa jechaa turte duraanis nutis yaallee irraa barata deemnee naani. Inni immoo gurbaan bandoo kaayiruuni utuu tonkolii barbaade akkaawuntii sana sirraa fuuchuun danda'a ammayyuu. Isuma bira jira waan ta'eef imeeliin jechuudha. Qarshii sana sin dhabdaa akkaawuntii sin dhabdaa dhiisii jechaa ture erga anamma nama baay'eetu na beekaa nama baay'ee si beekaaf ammas teettaa minaamin waan jedhamu tokko jira. Akkaawuntii immoo lafaa kaastee guddistee asiin geessee akkamitti itti kennita isa kanas nama gorsu jira ishees nama gorsu jira akka jarri waliin taane. Wanti nama aarsu kan wal beekaa kanaan dura hariiroo waliin qaban simbeeku zoor bal'aan jettee dheebar barkaayiru zoor bal isa sana miira keessa gad jaalalleen kee simbeeku siin jette kanaa ol tarkaanfii kanaa ol hin deemtu nde akkasiin na beektu simbeeka sirriitti hangasiin jettutti bakkuma jette sanatti sirriitti wal beeknaa hangasiin jettutti waan nde miira keessa nama galchuu maal taate mucattiin ammallee isaan ijoollee biyyaatii bari mataa fi harka hidhannaan ganda keenya nashiidaa malee qabsoo waan hin jirreef wallaggatti na jalaa galtee jira barka hidhu. Ijoollee limmuutii jira bar. Ammas waan tole siin jettu miti qeerrooni itti bilbilee osoo asin fidin dura ilaal asliin baa nama akkas jedhaniiti waan akkanaa murteessanii kottuu dhiifama gaafadhuuti waan jarri godhisiin jedhan godhii jedhee jalqabatti himee amansiisee yoo fide malee as dhuftee ammas rabshaa biraati mucaan haasa'u malee nama dhaggeeffattu. Anamma rabbina haadhisu taani keessa namallee hin beeytu quluba namallee hin beeytu namallee aarsuun barbaadu yoo akkatti ilaalu ajandaa isii kana qeerroon faantillee akka qorruu waan barbaadatti fakkaatu maal beeytaa inaan nama bira fide dubbadha silaa namatti aarsanii. Qeerroon maan faanti mataa isallee ajandaan isii kun akka qorruun barbaada maaliif xiqqoo mucattiin ufajjeesuu fi du'uu heddii fooqirraa of darbuu fi naami jedhanii ka'anii naggaadhaan miti uffata gurguratan qimamii mana madaamu kanatti. Anduguma isinitti himani. Gaafa durallee mubaarak faanti makkiin faanti haati faaxee faanti ajandaan sun guyyaa sadii akka turu ka godhe hin jira. Achi fuute qeerroo harka seente anduguma isinitti himani irra jibbaa dhuguma kana irra jibbitani. Dhaqeetiniin ajandaa san qorrisiifne nagaarrafameen beeytan sekeddii shan keessatti. Amma haasofni anaasawu kun ajandaa kana cufa waan ta'eef osomaa isiin tole jette warri gabayaa girrigirrii kana barbaadu ajandaan kun akka dhaabatu hin barbaadu. Wallaahi. Ani akkatti laaleetuma waan arguuf jedhee bara amma laalee. Waan ta'eef akkam jettamee qeerroo kiyya jechuun si'amachuurra argamu jedhee dhiifama. لا والله نما جنداتي مت ساعة كانوا صوفيتي وني كنا دجتي بتأم دسيلنيا نو يجوا مال بيت أما كانوا هاتلي نجار إيه نما بيزنس هاتي لا يعني أنا ما فكينا نما كوما كرافور تو جرامي تي وصو نجار إيه تاي وان إزي تبكيرو كان هذا
bishaan kun birrii shanii koottaa bitadha jedhee watti qaate namni 15 20 narraa bita. Biza business online dha yeroo. Takka anini online irra taa'ee kaleessa nama 15 nama 15 na laalaa shakkee dubbadhe dhiifama ishee. Nama 15 na laalaa turani. Koottaa kana jedhaa bara. Yaamisi takka narraa bitaa hin jenne ani. Dalagaati. Daa jedhaa turtanii dhagaa yaanuu yoo dheengadde sin jala ture. Xiqqoo haasoftanii dalagaa teessan keessa beeksifatan. Bareeda baga beeksifatan. Akka dhaabatuun barbaadanii jeemanii. Laa hin beeksifanne takkaani. Asii nama kuma kudhan hin alaa. Ni argan kamaa uummanni ijaan argamaa amma kun as duubatti argaa jiru waa osoo gurguran kanneen. An ufa afoo sanitti illee mudhifadhee naasonne asli hin dongoriin. Bakka gidaara bira taa'eetiin laayivii seenii dhugaa rabbii dubbatuudhaaf. Malee bakka yookaan meeshaa suuqa uffataa ta'e suuqa ta'an taa'ellee seenii. Amma akkam goona itti mucattii amansiiftee fiddaa dhiifama haa gaafattu birrii irraa fuunafi. Ani kun homaa Aleexeesta yeroo kaleessa anu galgana ganama kana yeroo mana Mubaarakiif yeroo mana isiin banattee yeroo ribaa ka'een argu. Mujatti gaccadhi jedheen kadhachaan ture kun as jiran yaada gaanii argani hundi isaanii gaccadhi mujatti tolee jedhii fudhu waan namni siin jiru dhaga'i zarraa fi malee waan bira hin jiru baaba. Maal yaadni turan? Mujatti haadha keetitti argani lakkennaan haadha maali yooni tasabaarraqee nagarii kaatti beektaa dhiisi gadi callee dhiifamallee gaafadhu keessaallee bayyoo kana. Ana akkamitti lama miidhama ana akkamii akka inni taphatanii akkam waliin irra ijaaramanii akka na godhanii. Isiin ka jaarrafii jira awwaaltee tiriinnu sobdee achi madaamii awwaaltee feemasii meeqa awwaaltee halkan sadii qimanii mana madaamii riba malee bulchite namni ittiin dubbanne ganaa lolti isiin. Kana walumaa nurraa fudhachuu didde yoo sanuu itti ka'an ture laayivii irra taa'ee mucattii gaccadhi adaba godhu dhageeffadhu waan namni siin jedhu akkanallee hin jedhinii. Kero untuk bagaisani nagaan sini fatau ani dubbachuu hin danda'e takka. Dubbadhu. So anamma kanan jedhu tari kan koo isinii liqinfamuus danda'a dhiisuus danda'a. Ashi. Tari natillee mufatuu dandeessu garuu yaada keessa koo jiruun dubbadha. Innis maalni akkuma jettani Oromoon waan hin gooneef hin qabu mucayyoo kanaaf gaafa dura qabamallee Arabaan jennaanii qarshii aga sadarkaa walitti buusanii kaffalanii baasuu hoomaamni geera. So amma waan hawaasni ilaalaa jiru jalqabaa gahee haga dhumaatti dubbiin isaanii kun maalirra jira maaltu qulqullaa'uu qaba ka jedhudha. Inni dhuunfaa abbaa manaa shejjii wal lolani inni kun baay'ee salphaadha walitti araarsuu hin danda'ama. Yoo wal jaallatu ta'e inni kun walitti araaramuu hin danda'ama rakkinaan qabu. Kun ijaarsummaan darbu. Garuu immoo dhukkuba baay'eetu jira waan hawaasa ilaaluu qabu. Waan hawaasatti gaaffii ta'e viidiyoon illee asirra deemaa jiru hedduutu jira. Nu amma viidiyoo sana ilaallee akkuma gaafa jalqaba achirra gasirra taa'aa teenyee haasa'aa turreeraati. Namni baay'een gurra wal wallaalee waan jedhe dubbatu wallaalaa jira. So wanni sun hundumtuu ni qulqullaa'amu. Ishee maafisa duwwaa walitti araarsitanii dhiistumo. Wanni hawaasi gaafataa jiru wanni qarshii 5,000 sun fa'aa maal ta'e dhugaadhama wanni haasa'amaa jiru waan jiru hunda qulqulleessanii hin sobdee hawaasa sobdee jette fakkeenyaaf wanni isheen hawaasa sobdee waa'ee dhimma abbaa manaa isheetii duwwaa miti. Waa'ee dhimma Arabaan qabamuun sun dhugaadhamoo soba. Bor wanti kun waan akkasii deebi'ee lammallee uummata keenya ajandaadhaan wal ficcisiisa moo wal hin ficcisiisu. Waan akkanaa bor deebi'e amma fakkeenyaaf mucaan yeroo sana qarshii namni kaffalu dhibee mucaan qeerroo jedhamu dhufee qarshii sana ofirraa kaffale. Mucaa sanallee gaafannaan ani waan an godhetti booddee hin deebi'u. Ani abbaan barbaadee isa nyaatu abbaan barbaadee isa dhiisu Oromoodha jedhee erga waan sana godhe lammata keessa deebi'uun barbaadu rabbii biraan argadhaa jedhee haasaa ture jechuudha. So wanti sun sobasa ta'u dhugaasa ta'u hagam qulqulleeffatanii bira jirtu waan kana ajandaan kun akka dhaabbatu jechuu barbaadeeti. Yoo hin dogoggore dhiifama akkam liqinfama? Akkuma nutti dhagaame. Wanni amma qoftu kana ta'e bolla akka gizee biraa rakkataa tokko bira namni dhaabanii nama godha dhugaadha. Absolutely. Dhugaadha. Dhugaadha. Amma mucattiin qeerroo bira jirti. Haala keessa turame maal akka ture qeerroo fi usmee fa'aa beekata. Mucattiin dhugoomana Arabaa turu. Kairun hin deeme kairullee nama eegaru anjaalallee ta'e hin beeka. Ani hin beeku asli. Ani eessaa buutee samaayii buutee dachii buutee balbaluma kee afaan lookishiinii fidanii riyaala 2,000 beeku irra waan darbe wanni an beeku tokko hin jiru. Ilaali qeerroo akkam seete amma
Amma wanni deemaa jiru akkam seetan ilaali. Ajandaa walakkaatti kutanirraa eegalu. Ajandaamti kun haqulqullaa'u yoo jettan jalqabaa kaasaati uummata walitti maaltu ture wanta namoota kana hundumaa ilaallatu usmeessa ta'u muzammilisa ta'u isheessa ta'u keerusa ta'u hunda isaanii iddoo tokkotti walitti fidaati akkamitti wanti kun eegalame eessa ga'e har'oo maaltu ta'e akkamitti dhaabuu qabna maal qulqulleessinii hawaasaaf dhiyeessa inni tokko mana banatee dhimma quuftuu duwwaarraasa wanna qarshinaa dhiisa walakkaarra ajandaan akkasii gaafa ga'u jalqabaa kaasaa qulqulleessaa deema. Bakka ajandaan dhaabbatu malee inni kunis irraa kutee ajandaa kan biraasaa waa'ee mana qeerroosaa inni kaan waa'ee sanaasaa inni kaan waa'ee muzammilaasaa guutummaa waan kanaa qulqullaa'uu qaba yoo mintaloo amansiiftee nuufi daree wanni gurmata irraa haa dhaabatu abboo dadhabne ciqiciqii booyicha. Yoomitti barbaaddaree yeroo itti godhaati rakkoon qaban yoo na dhageette ittiin hima yoo hin dadhabellee. Maaliif hin dhageenye? Yoo si dhaga'uu diddeegee barabbarnatti uummata barabbaruun uummata gowwoomsu kirminaalidha kun nama hiisisa jedhiin biyyi seera qabdi. Hedduuf dhaabuun hin barbaachisu. Ani kanaa miti jechuudha waama keeru walii wajjin kan kanaa bar biyyi tun beektaa. Manem maash mormoon minaan keenya habibi itti himi. Tafaraagatu jira dhattee warri Suudi Arabiyaa fi Itoophiyaa waa hirkibdaano biyyi seera qabdi uummata kun kirminaalidha uummata gowwoomsanii irriba malee namuchuun hin barbaachisu. Yoo barbaadde akka jettuuf haa ajjeeftu kana baatee dhugaa jiru takkarraa alii isii mataa ishee imbaasitti geessee imbaasii kenna barbaadde achi walata karaa kan imbaasii geessee imbaasii kenna keeruullee barbaadde imbaasiin gaafachuu hin deetti walaa gaafatanii geessaa baa. Imbaasiin xalabaa baasee moo imbaasiin geemii tafsise fidiyaas. Ummatatti warra tiktookii. Wallahi dhugama. Mootummaan isillee ijoollee tiktookiti. Imbaasiin isillee ijoollee tiktookiti. Dhimma isillee ijoollee tiktookitti ilaala warri jara taa'ee booyaa bule. Maal godha imbaasiin? Imbaasiin gaafsan aangoo fi fayyadamee araba harkaa jira jennaan araba harkaa fuudhe. Fidiyaas. Imbaasiin sagalee hin taane. Imbaasiin mushaawara waamne. Imbaasiin mana qeerroo hin finne habibi. Warri koomentii illee yaada kennatu. Maayita warri koomentii. Asli aniin fida jechuun adila ofii keetitti fudhattee namni hedduun mana banatee deemaa jiru ajandaa mataa ofii keessa hubataadha. Baari onnaa kana guutaa maalii guutaa jedhanii sirra ta'anii hedduun isaanii banatanii namni hoboo jedhee dhufa. Amma gabaabumatti shiqqalaa taatee jirti miyattiin kanaa miti ka barbaachisu walumaa galatti. Nu shiqqalaan barbaannu shiqqalaa nuti akkatti illee gisee teenu namni nuu kenna nuti hawwii namallee qabnu hawwii baariyaal illee qabnu akka uummanni achi barabbaramne uummanni irriba hin dhabne namni waliin zollomne barbaada malee andantaa kiyya miti dhimma keessan lama kaa'uu danda'a. Garuu gisee akkatti achi ilaalu as nagahee beekta waa'ee kana. Hangaa turallee al jalqabarraa argaa ture waan kana keessan turre sekendii 5 qofa ol seenee dubbadhee waan kana akka qorru godhe. Ammallee dhugaadha haasofni kiyya isiniin ta'u waan hin beeka nama tiktookii baariyaalii barbaadu shaqqala barbaadamuyyuu hin ta'u ni haqaallo. Garuu dhugaan jiru uummanni burjaaja'uu hin qabudha. Anka isiniin jechaa jiru. Anis ka barbaadu kana barasli wanni isin jechaa jiru itti gaafatamu. Yoo daree kana barbaannan. Itti gaafatamu guyyaatti har'a hoo barbaaddaa galgala hin fida sa'a 12 booda suuqa dhiyee cufadheen deema hin fida bilbilaan illee barbaadde miseenjera siillee sitti ergee yookaan bilbila ammayyuu itti bilbilee Raka riba kaasan illee godha waan inni mushkila nama godha qimamiin mana madaamtaadha hin gaddaa isin irriba malee bultee irrafti akkam waan sa'a kamoo yeree ta'e qimamiin mana madaamisaa amma kana boqonnaa jira kanuma tora sa'a kan borumo halkan sa'a jaa booda fiddaaree gisee suuqii cifat ilaali qeerroo waan akkasiin jedhu alaal adillee ammaa dhugaa rabbii kan mucaa kana gargaaraa ji'a manaa bira keessa irratti dhumaan geessee obsa dhabaa jirta. Wanni kun immoo maqaa keellee maqaa maatii keellee akkasumallee ijoollee keenya asirra jiran guutummaa masaa uummanni kun ajandaa torban tokko hin dhaabu boris ajandaa iftaanis ajandaa qoy nu beekaa of keessaa hin qabne moo nama dubbii kana cuunfee siinis si qulqulleessee keessaa baasee mucayyoos iddoo qabsiisee haqa uummataas baasee maaltu deemaa ture wanti kun lammata akka hin deemne baasu maaliif arraa boruutti dabarsitu kaleessas ajandaa arras ajandaa iftaanis ajandaa amma dhugaa uummati nu madaalaa jira amma osoo uummanni keenya rakkate haga kana teessanii torban 2-3 ajandaa wal godhattu jedhaniifa
namni wal quba walitti qabaa jira jechuudha barbaadete. Kanaaf waan kana gaafa dhuftan waan dubbattan atillee murtee tokko fudhadhu tarkaanfii isa dhumaa dhaqiiti mucayyoo keenya. Ati obboleettii keenya sinutti gargaaraa jira. Maqaan kollee miidiyaa kanatti dubbatamaa jira. Kottu waan kana qulqulleessi. Waan jiru waan uummati si gaafatu hunda qulqulleessinee dubbii kana asirraa deemuu qabda. Atillee hojii keetti deebi'uu qabda. Maatiin keenya biyyaa targaaggaa'uu qaban illee maatiin. Inni bitaaraan asirraa furuun jettee uummata burjaajessuun qabdu gara biyyaa galteetiin warra haa gargaarattu. Yoo barbaade yookiin biyyaa galtu hojii ishee hojjetatu. Dhugaa sitti himamteeroo. Yoo kana hamsa ajandaa kan irraa dhaabaa. Dhugaa Gowwaa qabdu wanni buuphantu. Gowwaa asirratti atillee tokkoffaa dhaggeeffadhu qeerroo. Deemee utuu waan kana gaafa duraa gabaabsitan ta'e eegada maal jedhan qeerroo irraa birrii ganaa fudhannee maal gana waan baay'eetu haasa'amaa jechuudha. Ajandaan kun tutturee deddeemuun hundumtuu mana batee irraa haasa'uun baay'ee gowwaa nu godhee jira. Kanaaf ammuma fidiiti dubbii kana xumuraa rabbii jedhaati. Garuu gaafa dubbii xumurtan waan hawaasaa ifa ta'u waan nama gaaffiiwwan jalqaba gaafadde. Warra dhokatee taa'u hundumtuu dhufuu qaba. Hundumtuu qofa qofaatti dhaqee mana bitee inni kun qarshii natu baafatee jedha. Inni tokko dhaqee anatu jaalataa ture jedha. Inni tokko uummata burjaajessu gidduutti qarshii noo ba'uu noolee hin oolle. Wanni isin leenca kennitan ba'e eenyutu irraa dubbate waan sana fa'aa qulqulleessitan jechuu barbaadeeti. Hameedhuma duwwaa ta'e kanaaf waan jiru kun qulqullaa'uu ifa ba'uu qaba. Rakkataa baay'ee qabna boordu kan dhufee nutti ba'u akkamitti gargaarra. Mucayyoo tokko dheengadda jechuudha dhaggeeffadha. Mana asiliitti mana mubaarakitti. Uftee boossee gargaarree gaafan guyyaa lama faana ndaalu mucayyoon nama biraadha. Faannoodha. Uftee garuu ani mucalataa wallaggaa tettee boossee gargaaraa ture jechuudha. Wanta akkasiitu uumamaa jira. Soo kanaafiyyuu wanti kun qulqullaa'uu qaba. Keessumaa wanni quuftuu kun amma fiddanii isheenis hojii ishee qabattu atis jireenya kee jiraadhu fidii ofirraa qulqulleessi dhiiroo. Sibira isa jiraattus hojii isa hojjetu eessa jiraattu wanti kun dhaabatuu qaba. Kanaaf bor iftaan jettanii uummata mana bansiistanii ammallee bahee hojja uummata warra dirraa. Asli waan tokko adda baafachuu barbaadeen yaadati jette irrattis. Mucaali giiftii achi keessa jiru amma birrii naa kennamuu fi yoodhuma jedhame giiftii achi keessa jiru exchange godhame malee withdraw hin godhamne. Inni walakkaan isaa dhumeera bar. Giiftiin achi keessa jiru jechuudha. Amma tolee jettee yoodhuma dhuftee akkasiin jettan kana taateyyuu gurbaani exchange godhe giiftiitti jijjiire yoo akkam godhamee kaffalama. Aki goramu isillee intala Oromootiin illee ka Oromooti haguma harkaa qabu san kenna reedu inni jirtu birrilleen ka Oromooti min shigirallo. Kafalama waa dalaydee bira kaatte. Uduu minin mikkaaban nagar yeellamikko. Baddi isiiti isin waakkate dhugaan kanuma fudhadhaa kan. Isitu waakkate simbeeku jetteeni imoo keessa waliin turanii miseenjara keessa waliin turanii guddatteetiin inni hordoftoota horannaan isa waakkatte irraan tarkaanfatte jaartii kiyyee barbaadu dhaqee balleesse jaartaaf jaartii yoo wal lolte ilkaa walirraa cabsuun TV mana keessa fiiga wal ari'anii cabsuun algaa cabsuun maal cabsuun homa jiru hagumaa fitan haadha erga malee waa lafaa ka'ee kafalaaree maa dalagattee bira kaanne. Inni kan biraasitti Alex wanni si galu qabu. Amma mucaani yoo jaalallee ishee ta'e mirga qotichuu danda'a. Akkaawuntiin kan isaati waan ta'eef kana yooma jaalala isaa ta'e inni deebisee malee humnaan qabnee harkaa fuudhuu hin dandeenyu. Dhoggatullee danda'a. Baay'ee qixxallee addaan qoodamuu danda'a. Jaartaaf jaartiin bargaafa adda baatu waan qaban qixxetti adda guuratanii. Mucaan kun haak godhee hin seeni akkaawuntiitii itti seenee hin fudhatee. Wal biraa qabanii barra. Akkuma amma haati seenaa tiktookii kiyya qabdu illee qabaa jechuudha. Amma jaartaaf jaartiin kamuu porofaayilii na kaadhu feesbuuka kee imeelii natti kenni tiktookii kanatti kenni yoo dhugaan na jaalatte hunduu hin qaban ka walii hin qaban. Akkuma warri amma nuraalu kun tiktookii jaarsa ofii fayyadamu jaarsi ka jaartuu fayyadamu innillee wajjin fayyadama. Isiin irratti ta'e kabiraa qalbiin laallan aaree miira keessa galee haga hafti silaa isii dhabu birriin dhabu jedhee ofitti dabarfate mayaajaa godhachuuf. Biyyattuuyyuu jaartii shakkan akka jalaan deemne filmoo itti dhalchan habiibi. Dukkana keessatti dur abboonni kenna. Amma jarri sadarkaa isaa illee waan gaannatti fakkaatu akkanatti mul'atutti jedhee. Irraa mormiin abukaatoon isaa hin gaanii hin jira. Istoorii rabbi na kaadhochumaa jechuudha. Dhageeffadhu qaama miira keessaa ba'e.
sadarkaa saniilee waan gaannatti fakkaatu. Dhugaan እሺ taane keessa isaanii rabbi beeka. Akkuma nama kamii jeestifanii taphanneedha kan mucayyoon jettu. Kan ammoo dhibbaan dhibba akka adda baafatuu ni danda'ani isaanuma lamaan irra malee waan gurbaan jedhu qofa fudhannee illee dhugaadha yoo jenne gaariin ta'u sanas akkasumatti bira darbee jechuu barbaadeeti. Ay ilaa asitti waa takka jira qeerroo amma fakkeenyaaf isheen yoo dhuftee isaan wal bira taa'anii asitti bakka isheen qofaatti dubbatti isheen yookiin hin dubbattu inni dhufee dubbata amma sadageenyi amanna akka tamannoo akkaawuntii of biraa qaba akkaawuntii kana akkamitti fuutiyaa ay akkaawuntiin kan kooti duraaniyyuu jedhe waan dhugaa arginu qarshiilee keessaa baafadhe jedhe nu waan dhugaa irratti hin yoo isheen immoo dhufte lakkii miti jette immoo isaan wal bira taa'anii wal karakkaranii waan isaan irratti walii galan yoo walitti araaramu ta'e walitti araarsanii qarshii sana walii deebisu. Inni kuma shanii adeemu iyyuu gaa. Inni kuma shan isaan gidduutti uummata harkaa fuudhanii intina godhanii iyyuu isaa irratti haasofna. Kan isaanii garuu erganni akkaawuntii of biraa qabaate already godheera amaneera illee jechuudha konfidensiidhaan. So isheen immoo dhuftee lakkii miti yoo jette wal bira taa'anii yaada isaanii lamaan dhaga'uu dandeenya jechuu barbaadeeti. An sobee. Bakka borutti mucattii amansiisii boru irraa haasofna. Eerroo. Asli. Mucattii borutti amansiisi asiira qabbanaa kana obaasi tasgabbaa'ii jedhiini amansiisi fidi kottu keeyiru an barreessee fi boru fidee dhufa. Saa meeqatti? Saa meeqatti tola amma abbaan dhimmaa si kentaan ofii dandeettu. Rakkoon qaban osoo zuurii booda ta'e naa bareeda booda dalagaa isheen waan ta'eef. Zuurii booda hayyee. Taate boru fideen dhufa jira. Ati mee akkuma goote godhe yaaboo makana fixime. Boru zuurii booda dubbiin kun dhaabatuu qaba uummata irraa uummanni burjaajaa hin qabu. Ayyee. Dhagaan tura bakka adeema boru zuurii booda koota hundi keessan. Ayyee nagaan buli.